Durasiin as dhufee beekakkoo qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Maqaa balmaa fira qulqulluu sadaf waaqayyo tokko ameen kabajamtoota jaallatamtoota maatii yoorri kan taatan akkam jirtu aan galanni waaqayyoof haa ta'u nagaa hin jira isinis immoo bagee nagaa fayyaanaa taatanii akkasumallee baga ayyaana irreechatiin isin ga'e baga walumaan nu geessanii jira obboloota kiyya aramoo viidiyoo haaraadhaan hin qabadhee dhufaa. Videoon kee kunis maal yoo jettanii wanta beekurraa waliif qoodna. Tarii hin beeknes kan isin beekin immoo akka barattaniif barumsa isiniif ta'a jedhee waan hin qabadhee dhufe. Anis kanan dubbisirraa yookiin kanan baradheerraa siif fayyada jedhee hin qabadhee dhufe. Viidiyoo kee waliin haga xumuraatti na waliin tura like share gochuu immoo hin dagatinaa koomentiis na barreessuun keessan. Hin dagatinaan isiniin jedhu obboloota kiyya. Egaa maal qabattee dhufti jechuun keessaniin oolu egaa akkuma argitan kana mana amantaa keenya keessatti jechuudha mana amantaa ortodoksii keessatti si'a 12 harka keenya gizee kadhannaa goonu isgoo jennee kadhannaa kunuun immoo fakkeenya maalitti kan jedhu irratti xiqqoo wanta beekurraa hin dubbachuu barbaade waan ta'eef innaa maaliif si'a 12 maaluunuuf Numaari Kiristoos jen akkasumas immoo quba keenya eessarraa jalqabnee eessarratti xumurra kan jedhu irratti xiqqoo dubbachuu barbaada. Egaa na waliin turaan isiniin jedha obboloota koo. Akkuma beekamu seera mana amantaa ortodoksii keessatti yeroo kadhannaa goonu irratti jechuudha abboonni yookiin immoo luboonni maaloo Numaari Kiristoos jedhanii si'a 12. Harka keenya irratti ni jenna waan ta'eef jechuudha. Abboota yookiin luboota osoo hin taane nullee ni jenna jechuudha. Gizee yeroo kadhannaa goonu. Akkasumas immoo maaramiidhaaf jedhii Numaari Kiristoos jennee si'a 12 harka keenya jalqabarraa kaanee haga xumuraatti kan kadhannu jechuudha kan isgoo maarinaa Kiristoos yookiin immoo maaloo nuuf maari Kiristoos jennee si'a 12 hin jenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha kan jedhu irratti maaloo nuuf maari Kiristoos si'a tokko jechuudha. Si'a tokko yookiin akkasumas si'a lamata guyyaa 12 jechuudha. Guyyaa 12 guutuu sa'aatii 12 keessatti cubbuu akka cubbuun ani hojjedhe naaf dhiisi jennee kan kadhannudha jechuudha. Maaloo nu maari Kiristoos jennee si'a 12 kan dubbannu cubbuu nuti sa'aatii 12 keessatti hojjenne nuuf dhiisi kan jennu jechuudha. Si'a 12 ammoo maaramiidhaaf jedhii nu maari jechuun ammoo halkan guutuu sa'aatii 12 keessatti cubbuu hojjedhe naaf dhiisi jechuudha. Walitti sa'aatii 24 keessatti cubbuun ani hojjedhe naaf dhiisi jechuudha. Si'a 12 maaramiidhaaf jedhii nuuf dhiisi jenna. Si'a 12 ammoo nu maari Kiristoosii jenna jechuudha. So walitti sa'aatii 24 waan ta'eef cubbuu nuti guyyaa keessaa fi waliigala sa'aatii 24 keessatti hojjenne waaqayyo nuuf dhiisi jennee kadhannaa jechuudha. Maaliif si'a 12 ta'a jennee yoo ilaalle immoo fakkeenya duuka bu'ootatiin si'a 12 kan kadhannu jechuudha. Maaliif si'a 12 ta'e kan jennu yoo ta'e immoo fakkeenya duuka bu'oota gooftaa keenyatiin kan kadhannu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa isaaniillee hafuura qulqulluu dhahachuudhaan maqaa jara qubee 12 qabaniif ni ilaalla jechuudha. Tokko hanga 12tti jechuudha. Maaramiidhaaf jedhii nu maari jedhus maqaa haadha keenyaa qulqulleettii maaramiitiin maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii 12 waan ta'eef Qidist Dingil Maariyaam jennee maqaa ishiidhaan illee kan kadhannu jechuudha si'a 12.
harki keenya hoo eessarraa kaasnee kan jennu yoo ta'e an fakkeenyaaf tokkoffaan harka mirgaa quba ishee jalqabaa irraa gadi kan dhufnu yoo ta'u tokkoffaa irratti jechuudha quba ishee xiqqoo sanirraa kaana. Maaliif quba ishee xiqqoo sanirraa kaane kan jennu yoo ta'e immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuuf gara biyya lafaa dhufuu isaa yaadachuu keenyanii jechuudha. Maaliif quba ishee xiqqoo sanirraa kaana kan jennu yoo ta'e gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha sanyii Addaamiif jecha jechuudha samiirra gara biyya lafaatti dhufuu isaa yaadachuudhaan kan kadhannu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lammaffaan gara gadiitirraa eegalla jechuudha. Gara gadiitirraa eegallee ol baana. Kunis immoo ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaan kan kadhannu jechuudha. Gara gadiitirraa ol kaane jechuudha. Gara quba ishee xiqqishuu kanarraa akkasii ol baane achii booda quba itti aanaa qubeelan itti godhamu sanarraa itti fufna waan ta'eef kunis immoo ol ba'uu gooftaa keenya yaadannaa jechuudha gama biraatiin. Sadaffaan immoo quba isa sadaffaa irraa gadi bu'uun kun immoo Kiristoos ergamoota isaa faana akka nu murtoodhaaf dhufnu yaadachuudhaan kan kadhannu jechuudha. Quba isa sadaffaa irraa gadi buuna kun immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin ergamoota isaa faana akka murtoodhaaf dhufu yaadachuudhaan kan kadhannu jechuudha. Inni afuraffaan immoo quba ishee xiqqoo godaa gara olii deemna. Quba ishee xiqqishoo sanirraa kaanee ol baana jechuudha. Kun immoo Kiristoos yeroo dhufaatii isaatti nu fudhatee ol ba'uu isaa kan nu yaadachiisu yookiin kan yaadannu jechuudha. Quba ishee xiqqoo sanirraa ol baanee yoo kan kadhannu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufaatii isaatti nu fudhatee ol ba'uu isaa kan yaadannu jechuudha gama biraatiin. Maaramiidhaaf jedhi nu maari kan jedhu immoo quba ishee xiqqoo sanirraa eegallee kan kadhannu jechuudha yookiin kan jennu jechuudha. Kunis immoo maal argisiisa yookiinis maal yaadanna kan jennu haati teenya golgoleettii dubaroo Maaramii duutee gara boollaatti seenuu ishee kan yaadannu jechuudha. Waaqayyo ulfinniif galanni isheedhaaf haa ta'u. Inni lammaffaan immoo quba qubeelaa ittiin godhannurraa kaanaa jechuudha. Maaramiidhaaf jedhii nu maari yoo jennu jechuudha. Quba nuti qubeelaa itti godhannurraa yoo kan kaanu waan ta'eef kun immoo maal yaadachuudhaan kan kadhannu yoo jenne qulqulleettii dubaroo haati teenya qulqulleettii dubaroo Maaramii duutee akka hin hafne gara samiitti ol baatee gara samiitti kan ol baate isa yaadachuudhaan kan Maaramiidhaaf jedhii nu dhiise jennee kadhannu jechuudha. Qubni ishee qubeela irratti godhannurraa kan kaanu jenne jechuudha. Inni sadaffaan immoo quba itti aanu jechuudha. Quba qubeelatti aanu gubbaarraa eegalla. Gubbaarraa eegaluun kun immoo maaliif nu yaadachiisa yoo jennu nutus duunee gara boollaa seenuu keenya fi gad of qabummaa keenya kan ibsu gad of qabummaa Maaramii yaadachuu kan ibsudha jechuudha. Quba itti aanurraa yoo kaanu jechuudha. Maaramiidhaaf jedhii nu dhiise jennee kadhannaa yoo geenu jechuudha. Inni itti aanu afuraffaan quba argisiistuu yookiin ishee jalqaba ittiin quba ishee argisiistuu yookiin jalqabaa sanii jechuudha. Inni afuraffaanii kunis immoo ittiin ol bu'uu nutis duunee akka boolla keessatti kanneen gara samiitti ol ba'anii isaan yaadachuudhaan kan akkasumas immoo gad of qabummaa haadha keenya dubaroo Maaramii ilaallee hundumaa ol
ishii qabnee hundumaa ol ishii waan qabneef kan ishii yaadachuu keenyadha jechuudha. Qubni argisiistuu irratti kan ittiin ol baanu jechuudha. Yoo yaa maaramiif jedhii nu dhiisi yoo jennu mataa isheetirraa utoo hin jalqabne jala isheetirraa jalqabne ol ba'iinsa haadha keenya dubaroo maaramiidha. Akkasumas immoo gaddeebitti jechuudha. Gadaf qabummaa ishee gadaf qabummaa haadha keenya deessoo waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maaramii yaadachuudhaan kan kadhannu jechuudha. Inna waaqayyo uumakoof galanni haa ta'u kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise waaqayyo alfaatu. Anis wantan beekurraa xinnoo isinii godhe baay'een keenya isin beekna jettanii hin beektanii baay'een keessanis beekuu dhiisuu dandeechanii ani dhuguma dubbachuuf jennaani gizee mana amantaa keessatti maaramii nu maaree Kiristoos jedhanii dhugaa dubbachuuf jennaan yeroo isaanii homaa hin jedhu. Maaliif jennaan garuu harka koo akkas nan godha. Harki kiyya kanarraa garamii isa jalqabaarraa inni ol ba'ee mataarra gadi hin deebi'u zim jedheetuma jechuudha. Isa jalasii kana hunduma isaa jalasii tolbaa soo hin beeku waan ta'eef. Garuu galanni waaqayyoof haa ta'u waan xiqqoo baradhee jira. Akka waan ani baradhetti immoo namoonni kaanis hin beekani yookiin kan hin beeknes hin jiran jedhee waan barumsa ta'aaf jedhee yaadee fi tarii isiniif gala jedhee nan yaada. Yoo isiniif hin galle ta'e immoo komentii jalatti naa barreessaa kanan danda'u keessa isiniin jedha obboloota kiyya. Wanta beeknurraa, wanta hubanneerraa, wanta baranneerraa, wanta dubbisneerraa yoo waliif qoonnee gaarii ta'a malee hammeenyaan ta'u jedhee waan inni yaadeef isiniif qoodee isiniin jedha obboloota kiyya. Innaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyya waliin haga xumuraatti waan na wajjin turtanii fi galatooma eebbifamaa isiniin jedha obboloota keenya. Waaqayyoon immoo biyya keenya biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa nuuf haa godhu. Nutis yoo biyyi keenya nagaa qabaatte kan gammannee nageenya qabannu waan ta'eef waaqayyoon immoo gidduu keenya wal qoodiinsa nu keessa yaa baasu tokkummaaf jaalala nuuf haa kennu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti guyyaa gaarii, turtii gaarii, ayyaana irreechaa gaarii irra deebidha baga geessanii. Irreechi miidhagummaa keenya isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay. Turtii gaarii komentii jalatti immoo barreessuun dagatinaa galatooma ulfaadhaa isiniin jedha obboloota koo hunduma keessaniin. Durasi nafe bekakol kabdo yonda tabe kufe si kofala